Midhaan korniyaa dubartoota irra gahu hambisuuf hirmaannaa fi deeggarsi qaama hundaa murteessaa ta'uu himame. Midhaan korniyaa dubartoota irra gahu dhaabuuf sosochiin biyyaalessaa magaalaa Adaamaatti ifattee galameera. Saganticha irratti pireezidaantii Saalawarq Zawudee dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa, naannolee fi qooda fudhattoonni biroo argamaniiru. Sosochiin kunis sadarkaa biyyaalessaatti yeroo 18ffaa mata duree yoomiyyuu eessattuu haala kamiinuu midhaan korniyaaf hin callisnu jedhuun kabajame. Ministeera dhimma dubartootaa Hawaasummaa Dr. Ergogee Tasfaayee midhaan saalaas ta'ee barmaatilee boodattaafoo ta'an misooma gurguddoo dhaloota gara dhalootaatti dabarsinu keessatti gufuu ta'uudhaan rakkoo guddina biyyaa irratti fiduu laayyoo miti jedhan. Kanaaf qaamni hundi rakkoo kana hubachuun furuun barbaachisaa ta'uu himan. ሁላችንም እንደምንገነዘበው ጾታዊ ጥቃት hundi keenya akkuma hubannutti midhaan saalaa ta'ee barmaatilee boodattaafoo ta'an dubartoonni biyya keenyaa misooma gurguddoo gama hundaatiin jiru keessatti akka ga'ee isaanii hin baaneef bu'aa argamurraa qixxeetti akka hin fayyadamne biyya guddattee dhaloota gara dhalootatti dabarsinu keessatti gufuu ta'uudhaan rakkoo guddina biyyaa irratti inni fidu akka laayyootti kan ilaallamu miti. Kanaaf qaamni hundi rakkoo kana hubachuun furuun barbaachisaadha. የልማት ቅብብሎሹ ከትውልድ ወደ ትውልድ በተሳካ ሁኔታ እንዳይካሄድ የሚያደርግ ተግባር በመሆኑ ሁላችንም አጥብቀን ልናወግዘው ይገባል። Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa Addee Mabraat Baacaa riivaanni adii dhiironni midhaa saalaa geessisuu dhaabuuf guyyaa waadaa itti galanidha jedhan. በዓለም አቀፍ ደረጃ ነጭ ሪቫን sadarkaa idil addunyaatti guyyaan riivanii adiin dhiironni midhaa saalaa geessisuu dhaabuuf akkasumas midhaa yoo qaqqabu akka hin callisne guyyaa waadaa itti galanidha. ለመከላከል ቃል ኪዳናቸውን የሚያድሱበት እለት ነው። mootummaan naannichaas dubartoota damee hundaan deeggaruuf hojjechaa jiraachuusaa kanaanis dubartoonni tajaajila mana jireenyaa liqii fi qusannaa akka argatan akkasumas hirmaannaa hawaasummaa fi siyaasaa isaanii cimsuu akka danda'u hojjetamuusaa eeraniiru. በአጠቃላይ ይህ ኢሰብአዊ ድርጊት እንዲቀንስ akka waliigalaatti gochi namummaan ala ta'e kun akka hir'atuu fi akka badu godhuuf mootummaan naannoo Oromiyaa dubartoota damee hundaan deeggaruuf hojjechaa jiraachuun isaa ni hubatama. Kanaanis dubartoonni tajaajila mana jireenyaa liqii fi qusannaa akka argatan akkasumas hirmaannaa hawaasummaa fi siyaasaa isaanii cimsuu akka danda'u hojjetameera. ባህላዊ ፍርድ ቤቶችን በመጠቀም ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እየታዩ ነው ማለት ይቻላል። Yeroo ammaa walqixxummaa amananii fudhachuu dhabuu irratti rakkoon guddaan mul'achaa jira kan jedhan immoo kantiibaan bulchiinsaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeedha. በሀገራችን የነበርንበትና አሁንም ያለንበት akka biyya keenyaatti waggoottan darbanii fi yeroo ammaatti rakkoon fi qormaanni inni guddaa jedheen kan yaadu walqixxummaa beekuun amananii fudhachuu dhabuu irratti rakkoon guddaa mul'achaa jira. Kun immoo ka'umsa miidhaa ta'aniiru jedheen amana. የማንኛውም እኩልነት የሚያምን ማህበረሰብ እየገነባ ስንሄድ አጠቃላይ ያለንበትን ፈተና የምናልፈው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። waanuma hunda dabruu kan dandeenyu tokko taanee yoo hojjennee fi humna walootiin midhaa gahu yoo hambisneedhaas jedhaniiru. ማንኛውንም ነገር የምንሻገረው kanaaf waanuma hunda darbuu kan dandeenyu tokko taanee yoo hojjennee fi humna walootiin midhaa gahu yoo hambisneedha. Haala qabatamaa irra jirru kanaan rakkooleen baay'ee jiraachuu malu. Addunyaan rakkoolee gurguddoon kan marfamteedha. Kana kan darbuu dandeenyu dhugaa jiru hubannee wal kabajuudhaan yoo hojjenneedha. ተከባብረን ስናልፍ ነው ተከባብረን ስንሰራ ነው። Dhimura irrattis hojiileen akka magaalichaatti dubartootaan hojjetaman daawwatamaniiru.